Imaltoonni konkolaataa Finfinneerraa gara Dabra Maarqos imalaa turan Shawaa Kaabaatti hidhattootaan butamuun gabaafameera. Shamarreen umriin ishee waggaa 19 qaama saalaa lamaa fi kalee tokko qabaachuun ishee ijoo dubbii ta'eeti jira. Pireezidaantiin biyyoota lamaanii Tiraampii fi Netanyahuun waa'ee araaraa Iraan irratti marii muddamaa guutuu taasisaa jiraachuun isaanii immoo gabaafame. Gaazexaan Niiwuorkii Taayimsii oduu addaa tokko immoo saaxileetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isin biraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaatti isin dabarsa. Imaltoonni konkolaataa Finfinneerraa gara Dabra Maarqos imalaa ture Shawaa Kaabaatti hidhattootaan butamuun isaanii himameera. Imaltoonni konkolaataa geejjibaa ummataatiin Finfinneerraa gara Dabra Maarqos imalaa turan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Gabra Gurraachaa fi Fiichee gidduutti kan argamtu ganda Alidoorii jedhamutti qaamolee hidhataniin butamuu isaanii dhaabbanni geejjibaa konkolaataa isaatti beeksiseeti jira. Gochoonni kun caamsaa 19 bara 2026 erga namoonni hidhatanii otoobisii geejjibaa ummata FM jedhamu beekamuu ol dhabamsiisanii booda imaltoota gara bakka isaan geessanitti hanga ammaa hin beekamne jechuun himan. Dhaabbatichi akka himetti hanga ammatti imaltoonni 34 eessa akka jiranis immoo hin beekamne jechuun himeera. Dhimma namoota 3 qofatu mirkanaa'e jechuun immoo ibseeti jira. Shamarreen umriin waggaa 19 qaama saalaa lamaa fi kalee tokko qabaachuun ishee himame. Addunyaa kana irratti immoo dhaloota irraa kaasee dhibeewwan baay'ee dhibee keessaa tokko kan ta'e immoo kan dhalatan gidduudhaan seenaa shamarran lammiilee Keeniyaa Abilgeel kan jedhamtu yeroo ammaa kanatti intarneetii fi miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii addunyaa ta'aa jirti. Umriin ishee waggaa 19 kan taate Abilgeeliin uumama addaatiin qaama saalaa lamaa fi kalee tokko qofa qabaachuu isheetiin qormaata jireenyaa hammaataa keessa jiraachuu isee gabaafame. Jalqaba muudinichi imimmaanii fi shakkii hawaasaa ta'e. Abeelli akkuma shamarra kaan immoo dhalattee hamma guddatutti rakkoo keessoo ishee jiru kan hin beektu turte. Garuu bara 2020 yeroo umriin ishee dargaggummaa irra geessu qaamni ishee jijjiirama argisiisu eegaluun isaa gabaafame. Turtii ishee miidiyaa BBC Afaan Oromoo waliin taasiste yeroo jalqaba marsaa laguu guyyaa dhiiga argitu dhukkubbii hammana hin jedhamne itti dhagahamuun immoo himameeti jira. Harmee koo gaafannaan immoo haaluma shamarraniitu akkasii obsinaan jetti jechuun jalqaba irratti maatiin rakkoo ishee akka laayyootti itti dhiisanii akka turan gadda guddaa ibsite. Haa ta'u malee dhukkubbiin suni itti caale mana fincaanii deemuu isheef immoo dhiibbaa dhufee akka jiru immoo himame. Akkaataa itti isheen sirna fincaanitti dhabde qaamni ishee gara gadii dhiitaa dhufuu isaa eegaluu gabaaste. Haalli dhiita'u kun immoo qaama ishee kun ammoo hawaasaa keessatti shakkii biraa uumeeti jira. Namoonni baay'een akka waan isheen ulfa qabdutti ishee shakkuu fi maqaa itti baasuu eegalan. Garuu dhiphinni ishee dhibee keessoo uumamaa malee waan biraa akka hin qabne gabaafameera. Dhugaa ishee kan saaxile immoo qorannoo meedikaalii yoo ta'u qorannoo sadarkaa duraa ulfa akka hin taane akka hin qabne erga mirkaneessee booda ogeeyyii fayyaa dhukkubbii fi dhiita'uu ishee adda baasuuf qorannoo gadi fagoo akka gootu ajajaniiru. Qorannoo kanaan immoo doktoroonni waan nama ajaa'ibsiisuuf naannisuu biraa akka arganis immoo himan. Abigeeliin qaama saalaa dachaa lama qabaachuu fi garuu kalee tokko qofa qabaachuu ishee immoo himanitti jiru. Pireezidaantiin biyyoota lamaanii guyyaa kaleessaa waa'ee araaraa Iraan irratti marii guddaa isaanii taasisuun himameera. Mootummoonni biyyoota lamaanii Tiraampii fi Beejingin waa'ee araaraa Iraan irratti muddama guutuu akka qaban immoo gabaafame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi ministeerri muummee Israa'el Beejingin Netanyahuun dhimma Iraan ilaalchisee kibxataa muddama guutuu isaanii akka taasisan gabaafameera. Jarri lamaan marii karaa bilbilaan ministeera muummee Israa'el guddaa aarsee taasisuu isaanii maddi oduu Ameerikaa aksiyoon gabaaseera. Iraan waliigalteerra gahuudhaaf immoo carraaqqiin haaraa taasisuuf kan jiran yoo ta'u irratti immoo kan ka'e mariin hooggantoota kunneenii lamaan dheeraaf akka rakkisu akka ture immoo maddi oduu kun gabaaseera. Ameerikaa fi Iraan weerara waraanaa kana immoo dhaabuuf guyyoota 30 keessatti marii akka gaggeessan ibsuun fedhii dandeessuu akka jiru immoo jaarsoliin araarsan immoo qophiirra akka jiran Tiraampii hooggansa Israa'eliif immoo dubbataniiru. Akka gabaasa kanatti immoo mariin ji'a tokko keessatti taasifamu sagantaa nukleeraa fi hulaa Hormuz bansiisuu dhimmoota jiran irratti dubbachuuf hiree uumas jedhaniiru. Waashingitanii fi Teheraan sanada kana irratti akka mallatteessa kan itti himame yoo ta'u immoo adeemsa kanatti immoo akka walii galan maddi
Israa'el lamaan madda oduu Ameerikaatti himaniiru. Mariin bilbilaan taasifame ilaalchisee Netanyahuun haasaa bilbilaa isaanii keessatti boodammoo hedduu akka aaris gabaafameera. Akka aksiyoonni jedhanitti mariin Iraan irraa waan taasifameef shakkii guddaa kan qabu jechuudhaan waraanni kun akka jalqabamuuf immoo humna waraanaa Iraan caalaa akka dadhabee akka jirus immoo gabaafameera. Bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an rukutamanii fi bulchiinsa akka dadhabuu barbaadas jedhaniiti jiru. Gaazexaan New York Times kan saaxile qondaala Iraan ifa godheeti jira. USA fi Israa'el pirezidaantii Iraan duraanii Mohammad Ahmad jedhamu aangootti muuduuf karoorfachuu isaanii New York Times gabaase. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Israa'el hoogganaa olaanaa Iraanii fi qondaaltota olaanoo biroo erga ajjeesanii booda guyyoota jalqaba waraana kana irratti pirezidaantii Iraan duraanii Mohammad Ahmad jedhamu taariin keessatti aangootti muuduuf karoorfachuu isaanii New York Times gabaaseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyoota waraana booda jiran immoo keessatti ifatti namni Iraan keessaa namni biyya kana dhuunfatti gara biyya biratti akkasumas immoo jijjiirama guddatti akka isaan geessu ni amanna jechuun dubbatan. Haa ta'u malee Waashingtanii fi Teel Aviv nama cimaa duraanii Mohammad Ahmad jedhamu kan immoo ejjennoo farra Israa'elii fi farra Ameerikaatti beekamu yaada keessoo galchuudhaan wal dhabdee kana keessa seensaniiru. Karoorri ija jabinaa Israa'el qopheessee fi ofii isaati Ahmad waliin mari'ate kun immoo dafee fashalaa'uu qondaaltonni USA dhimmicha beekan himaniiru. Akka qondaaltonni fi namoonni Ahmaditti dhiyoo ta'an jedhanitti pirezidaantiin duraanii kun guyyaa waraanaa jalqabaa Israa'el mana jireenyaa isaanii Tahriir bakka hidhaa mana keessatti hidhamee ture irraa bilisa baasuuf sakatta'insa taasisanii akka jiran himaniiru. Ahmadiin haleellaa kanarraa dinqiidhaan kan lubbuun hafee ta'us immoo amantaan inni karoora jijjiiramaa sirnichaa irratti qabu dhoo'insa boombii isa ajjeesuu dhiyaate booda caccabee akka ture himame. Mohammad Ahmadiin erga taatee kana as uummata duratti kan mul'anne yoo ta'u amma eessa akka jiruu fi haalli inni keessa jiru hin beekamne jechuun gabaasni New York Times ibseeti jira. Paarlaamaan biyya Israa'el diigamuun isaa himame. Paarlaamaan Israa'el murtoo ofii diiguuf hayyamuu qajeelfama dambii baafatee akka jiru himameera. Tarkaanfiin kun Israa'el keessatti filannoo ariifachiisaa dirqisiisuu danda'as jedhameera. Tarkaanfiin kun immoo carraa filannoo injifannoo muummicha ministeera Benjingin dhabamsiisuu mala jechuun yaaddoo uumee akka jirus immoo himameera. Seera baastonni Israa'el paarlaamaa teessoo 120 qabu deebisanii hundeessuuf murtee dabarsuu isaanii dubbii falmisiisaa ta'eeti jira. Murteen kun immoo torbeewwan dhufan keessatti ni raggaasifamas jedhamee eegama. Guyyaan filannoo waliigalaa kana booda ni ibsamas jedhamee eegama. Israa'el yeroo dhumaaf bara 2022 filannoo geggeessitee kan turte yoo ta'u kan itti aanu garuu immoo sababa haleellaa Hamaasiitiin yeroo biratti darbuu isaa immoo ni yaadatama. Maddi isaa Roostersitu gabaase. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangammaa waan waliin taataniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdanis ni jecha. JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentirra nukaa galgala gaarii qabaadhaa yeroo gaarii.